Ashama akkam jirtu naga keessanii bakka kallattii jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa kana obboleettii teenya Sudaan kaartoom irratti Madiinaa Alamuu jechuudha. Balaa ibiddaa ishee mudateetiin Sudaan kaartoom keessatti bakka Bahaarii jedhamu mana yaalaa mootummaati isaa. Mana yaalaa mootummaatti jechuudha guyyaa 11 haala hamaa keessa turte. Ammas immoo dhibeen ishee baay'eetti hammaataatiin deemaa. Carraan kun baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Carraan ofii yeroo tokko jechuudha. Mucaan kun mucaan Madiinaa Alamuu jedhamtu kun torbee lamaan kana jechuudha. Torbee lamaan kana Sudaan kaartuum keessa osoo jiraattu osoo nyaata hojjettuuti. Gaaziin siliindarii itti dhuka'ee qaamni ishii baay'inaan guggubatee baay'ee yeroo sanallee argeera viidiyoo hojjedheera mucaa sana. Kallattii garagaraatti ijoolleen Oromoo baay'een gargaaruudhaaf jechuudha akka fayyitee baatuu fi karaa garagaraa irratti hojjetaa turan akka isheen gargaaramtu TikTokidhaan Facebookidhaan bakka gargaarsa kun ijoolleen kun illee dhaqanii achitti ishee ilaalanii turanii garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaa jechuudha. Carraan nama tokko naa ta'a jedhee biyyaa beenan jijjiirama jedhee biyyaa bee namni tokko jechuudha. Otoo aaran galfatiin osoo hin boqatiin waan hojjete illee toon argin yeroo lubbuun isaa darbu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Mucaan kun gubannaa isheen itti gubatte baay'ee parsantiidhaan olaanaa waan ta'eef fayyuu hin dandeenye. Namni tokko yeroo abiddaan gubatu parsantii qaba jechuudha. Hamma inni fayyu dooktarii yeroo lafa kaa'utti gubannaan nama tokko parsantii jedhame sana ol yoo ta'e riskiidhaan kan inni yaalamuusi. Garuu gaasanuma darbee kan waaqni baraaru jira kan immoo darbee du'u jira. Madiinaan fayyuu hin dandeenye lubbuun ishii darbee jira. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqni jajjabinaa kennu maatii ishiitii fi ishee immoo lubbuu ishii haa maaru. Hiriyoota ishiillee warreen dhaqxanii gaggaafattanii achitti ilaaltanii hin fayyite jettanii abdii godhattanillee waaqni isin haa jabeessu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqaa kallattii garaagaraatiin jechuudha. Shamarran keenya bakka baay'eetti ni miidhamu. Waanuma baay'eetu isaanirra ga'a. Namni taa'ee rakkina keessan taa'u jedheetu biyya keessa yoo ta'es lubbuun du'a hin ooltu. Maaliin akka du'an hin beekamu garuu lubbuun du'a hin ooltu. Isinillee jechuudha waa'ee abidda kana jabeessaa of eeggadha. Jabeessaatirraa of eeggan isiniin jedha. Siireesii gaafata wanti abidda kanaa jechuudha. Kunoo gubatanii fayyuunu bu'aa ture. Mucaan garuu gubattee fayyuullee hin dandeenye lubbuun ishii darbee jira boqattee jirti. Dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Fayyaa ba'anii du'aa galuuni. Du'aa ofiillee seeraan arguu dadhabuun reeffa fayyaallee arguuf reeffa gubataa dhukkubsataa arguun illee wal addaa. Naa waaqayyo moo lafa jirtanii sun hundayyuu sinaatisku sinaa eeguu maal jedhamaa mitiiga. Nagaadhaan akka baatanitti nagaadhaan biyya keessanitti sinaa deebisu. Viidiyoo kana ilaalaatiin illee sheerii gochaan jira jechuudha. Ijoollee kanaaf sagalee ta'uudha. Saduu maal goonaa miti isa jiru gargaaruudha jechuudha. Madaamiin ijoollee irra rakkistaa jirtu kana isin biraan gaas immoo laaggootu namni biraa namni gargaaru argamuu danda'a. Ijoollee pilees warri Joordaan keessa jirtan keessa na dubbisaa. Imbaasiin Joordaan keessa jiru na jalaa dubbachuu dide. Micayyoon ollaan irraa argabaatee turtee jirti. Pilees keessa na dubbisaa shariinaaf godhaa. Madaamni as fararraa jirti duutee jiraatte ishiin beeku waan ta'eef shariinaaf godhaa. Warren baasii gisee meeqan daaretti irratti dawwale ani kanan jiru Dubaay keessa. Warren baasii na jalaa kaasuu dida silkii. Micayyoon odoo lookeeshinii naan ergin ollaanii cufatte jechuudha. Lookeeshinii naan erginee iddoo jirtu maqaan beektu. Ejeensi nan immoo irratti dawwale imbaasii nan irratti dawwale silkii na jalaa kaasuu diddee gisee baay'een irratti dawwalee ture. Kanaafuu isheen takka jeesin takka hin beetti iddoo madaamii micootis hin beetti silkii na jalaa kaasuu diddee
warri Joordaan keessa jirtan bilis adaraa rabbii kana keessa na dubbisaa lakkoofsa isiniifan kenna. ሰላም ሰላም ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እዚህ ቲክቶክ ውስጥ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተሉት በሙሉ እህት ወንድሞቼ ልጅቷ እንደምታዩ እንደሆናለች እግሯ እንደዚህ ነው ማንቀሳቀስ ምንም ማድረግ ማውራት እንኳን አትችልም ከማልቀስ ውጪ እና ልጅቷ ቤሩት ነው ያለችው። እስቲ ድረሱላት ካወቃችሁን ካላወቃችሁ እንደማያክሸው ሼር አድርጉ እና ልጅቷ ደቡብ ክልል ናት የሞርሱ ጦር ልጅ ናት ሀዲያ ናት ነው ምላችሁ። ካወቃችሁን ካላወቃችሁን ሼር በማድረግ ተባበሩ። ጌታ ይባርካችሁ። እስቲ ነፍሷን እናድናት። ተባረኩ። ዳፑ ዮ ኦቦሌሰ ቀባቴ ኦቦሌቲ ቀባቴ ቪዲዮ ተነዱዩት ሼር ጎቱ ማለ ሂንደበርፈቲን ኦቦሌቲን ደይተና ጉባ ገርተን ኩ መቃነሲ ኡመይራ ማመድ አመደ ጀምቲ በቂ ሲኒ ተለቴ ጎዲና ሀረርጌ ባ መጋላ ሐረምሌቲ አቀሱማ አኩማ ኺያኸ ኒን ደለገደቴ ቢየራ ባቴ ቱርቲ ኤገ ቢየራ ባቴ ወጋ ቶርበጌሴ ጅርቲ biyyiisiin itti baqattees biyya Dubaay Imaaraat keessatti jiran garuu immoo maatii isii waggaa torba guutuu hin dubbisne ummaa isiidhaa yaada miciyyoo tanarraa sammuun isiidhaa miidhamtee rakkina hamaa keessa galtee jirti. Obboleeyyan kiyya qaama dhimmi ilaalchisu biraan nuugu haadhaa miciyyoo tana sheer godhaa biraan gaadhaa dallaala Dubaay keessaa warri beeytan gaafadhaadhaa hadaraa amaanaa rabbi isinirra kaayatiin jire gaafadhaadhaa fala isiidhaa akka isin dhageessiftan duyuutu gootanii abdiidhaan qaba suuraa isiitis tanuma asirra gartan kanaa warri akka suuraa tana ijaan arguu feetanillee keessaaniin isiniif ergaa obboleeyyan kiyya sheer godhaa wal biraan gaadhaa maaliif lammiidhaaf dhiigaa jiran tanaafuu muciyyoon tun eega biyyarraa baatee akkuma kiyyaakatiin niin dalagadheettee biyyaa baate malee niin dhabama jetteetii miti rakkina arabaatiin baduu tana keessa. Nageenyi isiniif haa baay'atu. Namni viidiyoo kana laaltan adaraa rabbii kana adaraa waaqattamantanii na biran darbina. Obboleettiin koo erga biyyaa baatee ji'a 11ffaa keessa jirti biyya Joordaan keessa. Piliis viidiyoo kana sharii godhaatii Abreesh biraan naagaa warra foloo gurguddaa qabu biraan jechuudha. Innaa obboleettiin koo ji'a 11ffaa keessa jirti. Hojiin mana 3 hojjetti. Hojiin garmalee itti ulfaata. Baay'ee dhibamtee jirti. Isarrattuu immoo madaamin keemikaala adda ta'ee shinti beetii dhisiistee harki ishii garmalee ciccitee jira garmalee dhukkubee jira miidhaan irra ga'ee jira. Innaa gara biyyaan na tasaafarsiisennaa madaamin ishii hin diddee biiroo nageessi ennaan biiroo nageessitee warri biiroo immoo ishii dhafferaa damooza nan qabu narraa furatanii na rukutanii manuma sanitti deebi'ee hojjedhu naan jedhanii achumatti na deebisan na tasaafarsiisuu didanii. Innaa amma immoo madaamin kan manatti na deebistee alaamaa naannatti qolloftee. Bilbilallee na jalaa cuftee waayifaa narraa cuftee jirti jetti piliis obboleettii koo namsee ishii naaf dhaqqabaa isiniin jedha adaraa warra foloo gurguddaa qabu biraan naagaayi obboleettii keenya kana namsee ishii haa baraarru gara biyya ishii haa galchinu piliis na bira dhaabbadhaa isiniin jedha adaraa piliis. Madaamni ishii baay'ee asfaraarraati isin ajjeesa jetti amma immoo baatee baduudhaafillee barriitti qolloftee jirti waan ta'eef akkatti baatee badduun qabdu. Piliis shariinaaf godhaa viidiyoo kana obboleettiin namsee obboleettii kootiinaaf baraara isiniin jedha. Adaraa waaqattamantanii obboleeyyan koo. Viidiyoolee baay'ee nama gaddisiisan jechuudha. Namni kamuu yeroo biyyaa bahu kanatu narragaa sanatu narragaa jedheemti kan biyyaa bahu garuu adeemsa keessa immoo wanti garaagaraa namarra gaha. Kanaaf immoo jechuudha furmaanni dursanii of eeggachuunis ni jiraata jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen keenya madaamii faana amma lolanii madaamiin loltee irratti bartutti furmaata ofiin kennan jechuudha. Fakkeenyaaf madaamiin loltee balbalatti cufuurraa gadi bahanii poolisiin isaan qabee maktaba isaan geessu wayya. Gaafa maktaba geessu maktabatti gaafatti dhuftu rakkoo ishee himatti ishee faana galu yoo jettes yoo maal jettes jechuudha. Baay'een isaanii garuu dallaalonni jechuudha. Baay'een isaanii yoo maktaba deeman iyyuu dallaalanii gara kan ijoollee keenyaa hojjetanii deebisanii faa warri faana gashan jiru. Kun baay'ee rakkoodha dhugaa waaqa. Namni sun hamma maallaqa barbaacha biyyaa bahetti hamma hojiidhaa biyyaa bahetti sobeena rakkadhe hin jedhu. Sobeenaa hin taane hin jedhu. Maaliif ofitti qallada kaayyoo akkas ta'e. Yoo callisee maktaba taa'ee faayidaa hin qabu. Yoo mana jijjiirre faayidaa hin qabu. Kanaafi dallaalonni illee jechuudha ijoollee kana hubachuu fi qabu jechuudha. Ijoollee baay'ee nama fakkeenyaaf yeroo biiroo dhaqanii deebisanii faana warri gashan jiru. Deebisanii faana gashanii erga deebitee faana galtee immoo baay'eetti jabaatte jechuudha madaamiin. Madaamiin takkaas loltee achi
atitti deebina sitti jabaatte akka duraallee hin taatu jechuudha. Baay'ee jabaatte waxxartee si qabdi hojiidhaan maaliin intarneetii faasii dhorkite jechuudha. Kanaaf dallaalonni illee osoo ijoollee keenya dhugaa waaqa hubattanii yeroo isaan rakkannee irra jedhan mana faa jijjiiruudhaan gara isaanii otoo dhaabbatanii gara arabaa dhiistanii jechuudha. Silaa maal dhugaa hojjettu miti isin dallaalonni rakkina qabdu. Birrii keessan bichaa nyaattu. Na ijoolleen keenyas amma isinii danda'ame osoo madaamiin tarkaanfii isin irratti hin fudhatiin osoo madaamiin jabaattee bilbila faa isin harkaa hin fuudhiin mana sana keessaa baatanii baduudhaan biiroo yoo deemtan dirqamaan hin galu yoo jettan naantaan yoo jettan mana faanaafaa jijjiiramu yoo jettan kun amma tokko isinii furmaata jechuudha. Otoo isheen dursitee isinittiin cufiin balbala isinittiin cufiin bilbila isin harkaan fuudhiin jechuudha. Saaf immoo waaqni isin haa eegu dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa wanti shamarran keenyaa jechuudha.